السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المان ورموك قالي في قاري أكم زر جرتو سنين جنة ورمن تبراتس أشمار كفون سنين جنة انت لتي فان قبتي فقاتو سنرى أكا أفيق قتن هدرا المان ورمو سنين جنة جولين كيستو جولين من مدامي كيسا جرتن أسرت أفتا ببريدا قد إستيوغا سنتا لباتان إمو أفتا براسني في الدي hattuu tanarraa akka of eeggattanii lakkoofsi isii duwwaa 5 lakkoofsi ammas irra sinii deebaa duwwaa 5 maqaan isii Sumayyaa Boontuu jedha. Saadiyyee Loof jedha. Kun irra jira wannaa isii irra kanatti arguu dandeettani akka irraa of eeggattanii isiniin jedha. hattuudha sheer godha wal biraan naagaa hadaraa ilmaan oromoo rabbiin inshaallah dunyaa namaa nyaatti malee hin barakattulle namni haqa namaa nyaatu hin barakatu jechuudha. Zaalimni yoomiyyuu bakka kamuu hin ga'u. Zaalimni ufumarra kaisaa ufumaa gadi malee ofii olii miti jechuudha. Eessallee ga'uu hin danda'u namni nama zallamu eessallee ga'uu hin danda'u namni haqa namaa nyaatu eessallee ga'uu hin danda'u. Duniyaan namaadhaaf itti fakkaatti malee boru guyyaa haqqisu jira afaanii funyaaniin. Kanaaf rabbiin irraan waa kafaluun jenna. Rabbiin duniyaa irratti irraan waa kafalee jaannu argisiisu. Kanaaf hadaraa karraa of eeggattanii wanni qinqin jettee uffattee gadhiisteetiini waggaa namni irra dhaqee jedhe akka hatattamaan jechaadha. Boru keessatti isinii fida har'a keessatti isinii fida jettee nyaata isin dhoggitee dhugaatii isin dhoggite immoo yeroo isinii fiddu baantanii ilaaltan malee irraa hin fuudhina jechuudha. Akkasi waan afaan gabatee tanarraa of eegaa hadaraa haga fedhati viidiyoo kiyya kaasi malee wadhiisuun inuma hin jirre jechuudha. Inshaallah bi'ismillah wadhiisuun inuma hin jirre. Hadaraa akkarraa of eegdan isiniin jedha ilmaan oromoo qaqqaalii hundi keessan akkarraa of eegdanii ijoollee mana madaamii jirtan keessattuu irraa of eegaa. Yoo irraa bitatu barbaadan oromoo qulqulluu kanama hin nyaanne jechuudha. Kanama hin nyaanne ka haqa namaa hin barbaanne irraa bitadha. Zaalima irraa of eegaa. Zaalima akkanaa kanarraa of eegaa jechuudha. Rabbiillee isinirraa haa qabu immoo rabbiillee isinirraa haa qabu. Rabbi zaalima afaan isin hin buusine. Akkasitti kunoo bilookii nu goote jechuudha. Akkasitti irraa of eegaa hundumti keessanuyyuu musliiman jenne kiristaanan jenne namni oromoo taatan hundi keessanuu irraa of eegaa. Zaalima tanarraa of eegaa isiniin jenna. Hadaraa. والسلام.